Akkam jirtu barattoota, maqaan koo Barsiisaa Taarikanii Abdiisaan jedhama. Fiiziksii dha kanan barsiisu. Amma immoo karaa yuutuubiidha kanan isin barsiisaa jiru. Gaaffii intaraansii hojjechaa jirra. Gaaffii torbaffaarra geenyeerra jechuudha. Akkas jedha gaaffii torbaffaan. According to the law of electromagnetic induction. Akka seera magnetic inductionitti. Kamtu dhugaadha jechuu isaati. A. The magnitude of EMF. Kun maal jechuudha? Electromotive force. Jechuudha kun. Induced. The magnitude of electromotive force induced in a circuit is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux crossing any surface bounded by the circuit. Deebiin kanuma ta'a. Garuu isa fuulduraa mee ilaasa kana ilaalla. Deebiin isa aarra jirudha. Warri kaanii sobaa. Ila akkaidha. Seerri induced EMF elektiromagneetii seera elektiromagneetii namicha Faraday jedhamu tokkotu argate seera kana hamma potential difference yookaan immoo electromagnetic force electromotive force achi keessatti uumamu yookaan potential difference achi keessatti uumamu yeroo magneetiin tokko shiboo maarama keessa asiifachi sosocho'u jechuudha. Itti dhiyeessinee kiyaa yeroo baafnu itti dhiyeessinee yeroo kiyaa baafnu potential difference tu uumama. Potential difference sun immoo electromotive force jenna. Electromotive force kana immoo jedhe namichi Faraday jedhamu kun number of turns maraa shiboo sana multiplied by change of magnetic flux. Magnetic flux sun yeroo jijjiramu jedha. Hiri time yeroo isa fudhate yeroo magneetii kana shiboo marame keessa sosochoofnu yeroo ammamiif sochoofne yeroo sosochoofnu sana magnetic fluxiitu jijjirama change. Kanaaf akkas jedhaga. Faraday's law of electromagnetic induction states that a change in flux fluxich magnetic flux yeroo magnetic fluxiin sun jijjiramu keessatti shiboo maraa sana keessatti in a coil induced create uumuu jechuudha. Induced jechuun maaltu uumama jechuudha? Magnetic fluxiin yeroo jijjiramu shiboo maraa sana keessatti electromotive force tu uumama shiboo maraa sana keessatti yookaan immoo potential difference tu uumama. Potential difference uumamu kana immoo hammasa formulaa kanaan arganna. Baay'ina maraa shiboo sana magnetic flux amma jijjirame sana yeroo time firu the rate of change of magnetic flux jedhama. Asirraa maal hubanna jechuudha? Hariiroo EMF yookaan electromotive force fi jarri kun qabanii hariiroo kallattiidha. Kana jechuun electromotive force is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Inni jedhu change in magnetic flux divided by time jechuudha. Hariiroo kallattii qabu. Kanaaf deebiin baa maal jedha? A changing magnetic field parallel to the plane jedha. Magnetic field yookaan dirreen magnetic field uumamu immoo parallelii utuu hin taane perpendicular to the plane ta'uu qaba. Kanaaf soba ta'e kun. Innis caarra jiru immoo maaliif soba ta'e? A constant magnetic flux jedha. Crossing the surface of a circuit induced in EMF. Akkas kun immoo magnetic fluxiin a change ni jijjirama malee constantii miti inni caarra jiru. Kanaaf soba ta'e. Diirra kan jiru immoo maalidha? An EMF induced in a circuit when a constant magnetic field. Laa kun immoo magnetic flux kana akkamittiin arganna? Magnetic flux is equals to formula isaa kanaan dura beektu. Magnetic flux is equals to magnetic field times area. Kana jechuun maal jechuudha? Magnetic fluxiin ni jijjirama eddenne. A change of magnetic flux.
magnetic fluxii fi magnetic fieldiin immoo directly proportional hariiroo kallattii qabu. Magnetic fluxiin jijjirameera jechuun magnetic fieldiinis jijjirameera jechuudha. Inni daarra jiru immoo maal jedhaa jira? Constant magnetic field jedha. It is not constant magnetic field. Magnetic field is also changed because magnetic field is directly proportional to the magnetic flux. Daarra kan jirus soba ta'eera jechuudha. Kanaaf deebii sirrii kan ta'u according to the law of electromagnetic induction, the magnitude of EMF induced in a circuit is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux across any surface bounded by the circuit. The answer is A. Barattoota yoo gaaffiin jiraate gaafachuu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa kanaan yookaan immoo telegiraamii taarriqanii abdiisaa jedhuun. Thank you very much.